Enggak lo kalau so lagi ni jerate ekonomi gudate kabe ni jerate enggak. Ada bi. Ilu dagay. Isini. Kenya warri biyya keenya keessa jiru kuni wanta kan sini waan isin beeku qabtan Oromoon gaafa biyya tanarraa baatu Somaalee tana ka warri miilaan yaa'es Yaman hoggaa kee dalagaa barbaaddata. Dalagaan guddoon ji'u xiqqoon ji'u dalagaa tana harboo 20 sa'a dallaqee maallaqa kana dhiiga karatti dhufee fida. Taakka ji. Re'ee achi dhiisee deemee suudii dhaqee re'ee tiisa. Gaala achi dhiisee deemee gaalachi dhaqee tiisa. Horii waa hunda achi dhiisee deemee achitti dachii achi dhiisee deemee dachii achitti dhaqee qota. Dalagaa akka achi dalagatan silaa biyya ifii keessatti dalaganii. Wallaahi waan ifiitirraa akka ajaa'ibatu ijaaran. Biyya tana keessatti guddoon rakkoon isiin jirtu. Tikkaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan jimaa hara waccatee cikkilee walitti ciqilfatee taa'ee shiishaa afuufuu fi jimaa qamahu. Mootummaa dho'isanii mootummaa shiishaan ittiin dhiistu jimaa qamahuudha. Fakkeenyaaf uummata kuulii tokko warra ka'ee dalagatu yoomiyaa maal jedhin gaa guyyaa qayyisiraa moo maal jettaniisa yoo kayaa mattu taate kansiraa yoo kayaa mattu taate naa dalagi jetteeni jimaa fudhatee deema. Kansiraan kun jimaa fudhatee deema. Ammoo guyyatti galgala maallaqa fudhatee deemu dhufe sibira dalaguu dhufe. Hoggaa dhufe dura jimaa afaan qaadee ciqilfata ciqilee laallatee dalagaa dhufe beeka silaa inni. Itti ciree san ka'uun meetan. Itti ciree mungkin sa'a takka firuusa sa'a lama qama. Bishaan irra lulluqqatee ammoo waan ka'uusan ka'ee dalagaa san hiika. Sa'a takkaa fi nama lullullatee ammas deebi'ee achuma gaddaa. Sigatema ammoo biyya Arabaa keessatti biyya Faranjii keessatti dhageeffadhu. Biyya Faranjiitii fi biyya Arabaa keessatti hoggaa dalaynu fakkeenya ani ammata biyya Arabaatiin dubbadhaa. Hoggaa ka'ee manni Arabaa yoomiyaa takkaa kansiraa san kana yaammatu taate hoggaan hulaa isaanii ol seeneen fooxaa firra kaa'een silkii tiyyaas baasee sa'aatii ja'a agarsiisa warra san. Sa'aan tiyya sa'aa hanganaa fi daqiiqaa hangana geetiin agarsiisa. Joon soba ja'a. Hanga sanirraa eegaan hoggus ol seene namuma sokkate udduutti kaayanii. Gattaa unin jirtu warra tokko kana deeyoon salaata rabbii salaatiin achitti halaal isaanii dalageetiin halaal kiyya fudhadheetiin hurkaati jaan fudhadhee gabbaa. Sigalteema warri biyya Faranjiitiin sa'a 8 daleedan sa'a 10 warra dalaguu jira. Sa'aan isin daleedan dheertuu san keessatti daqiiqaan rubuu isinii kannan jechuudha. Daqiiqaa 15 isiniif kannan. Daqiiqaan 5 yoo islaama taate daqiiqaan 5 ka salaataa, daqiiqaan 5 ka nyaataa, daqiiqaan 5 ka telefoonaati. Yoo sobdan malee dhageeffadha. Kana alatti gatteessa taanaan kaameraa si gubbaa rakkabbiidha maallaqa keessarraa muran Faranjiin si hojii safaatu. Akka biyya namaa keessatti deemnee akkasi hurkinee dalaynu san seeraa fi kabajaa sodaa maallaqaa dalaynu san biyya keenya keessa gaggodhannee waan keenya yoo dalaganne maaltu tujjaaruu nukuta. Maaltu abbaa qabeenyaa ta'uu nukuta. Ifii daddabanii rabbi sakkabanii dalagaan biyya jirti eeyyas ni jirti. Fakkeenyaaf waltee aan jaaramanii dachii takka mootummaarraa fudhatanii eela tokko baafatanii ka'anii shanyii takka yoo ka'anii qotan midhaanuma tokko baatii sadii dhufuun ka'anii yoo qotan rashaasha bishaan akka Suudi Arabiyaan bishaan hin qabdu ni beekti ijoolleen. Dachii qotanii eela baasanii rashaashatti godhanii baatii 6 keessatti waa 7 irraa oomishan. Taraa takka shunkurtaa, taraa takka timaatiin, taraa takka habab ni beektan isin. Kana yoo dhuftanii gootan dachii babal'oo jira eenyu isin dhorkata. Torsomoo fi tarsiimoo biyya namaatti barattan biyya keessatti dhuftanii uumattanii hojii san hojjechuu gabayaa alaatiif dhiyeessu eenyu isin kuta. Deebitanii maallaqni Itoophiyaan jiru dalagaan Itoophiyaan jirtu. Dalagaan Itoophiyaan jirti nama dalaguu dhabame malee runtaan ni ishee gayyaanu. Warra biyyaa gorsi akkasitti warra beeloo inni dheeboonne asirratti dhageeffadhu. Munii ramaan jettati la farsoo fi tarsiimoo beektan kanaan nuun jedhe. Ulu akkata fedheedha. Ulu akkata amma wanni muniiraan jettu tuni namu haala biyya teenyaatiin wal faalaadha. Garuu maaltu jirani beektaa jedhu biyya namaa sanatti za'aa jira. Addunyaan za'aa hanga dalaytu qabdi. Yoomiyaas yoo taate guyyaas yoo taate dawaama jedhanii haramneen amma ganama za'aa hangam kaate za'aa ji'a duratti za'aa meeqa galtaa ilaan za'aa boodoo hanga za'aa meeqa dalayda waan jedhamu jira biyya Arabaa tan akkasitti dalagadamne. Garuu waan sanirraa biyya teenya waan akkasiin godhuu hin dandeenye jira. Maaliif muniira amma biyya teenyatti dalagaan biyya teenya humna namaatiin baay'ate irra guddaa. Sigaltee
wanti ati dalaydu san tartiiban qabu. Meeshaan ammayyaan jirtu humna namaa qofa gaafate. Humna namaa kana qofa gaafa amma biyya Saudi Arabiyaa kanatti hatta mazraa warri dalaguu akkaataa itti dalaguu qabu. Si galtee waa hundi toltee dhumteeti hanga dalagaa humnaan nama miine namni qaamaan dalagu. Si galtee kare'ee dalaguus akkasi. Kammoo isin warri nama daam dalagaa tures akkasumaanuu manni arabaa kun ammayyaawaa. Si galtee bishaan taatu ka barbaadetti waan barbaadde ammayyaawaa jechuudha. Waa hunda hirkattaa karaa gabaabaadhaan mana kana qulqulleessuu dandeessa. Meeshaan qulqullina manaatti gootu meeshaa ajaa'ibaati. Asirratti gaafii takkaan deebisaa seeqadha. Saudi Arabiyaan waggaa 60 dura jechuudha eeggadde waggaan 60 abbaan keenya gaafas dhalate amma ni jira. Saudi Arabiyaan waggaa 60 dura boqqolloo asirraa fudhattee abbaan jifaar fe'uufi ture. Saudi Arabiyaan lambaa gaafa dura fiifaarusni isaa jidatan ilaan gammaara irra jetta. Saudi Arabiyaan qabeenyaanis taatee badhaadhina biyyaatiif lafeeris biyya teenya hin geessu. Biyyi teenya jiituu magariisa. Biyya qarraan tana gabbaatee midhaan raafuu gannayte torbaan akkasii diqee gubbaan siima jiru. Raafuu sana affeellattee bikka biddeenaan qabattee itti nyaattu keessatti dubbaa yoo affeellatte. Saudi Arabiyaan lafa goggoytuu hashawwaa bikka gaaddisni tokko hin jirre. San eenyu ka misoomse nuu misoomse. Ummatuma shaabii biyya saniitu itti waliigalee dalagee lafa san cabsee baysee akka toltu godhee booda ifitti oolee jechuudha. Lafa teenya jiituu bareedduu tana. Munira, ana asirra dhugaa jirtu si akka sabboonan jedhe sana osoo hin taane wanni ati jettu hima jirti. Garuu biyya teenya san keessatti wanni nuti qabnu qabeenya osoo hin taane lafa dhabiinsa osoo hin taane rakkoo mootummaa dhabne mootummaa hin qabnu. Yoo ati dalaydee itti fuurtee salliixa itti baastee fidde kana tara takka gibira sirra bahee jedha, tara takka maali sirra dhufee jedha, tara takka waatu si jalaa miliqee jedhanii utumaan asii achi waan akkasii fuurtee fiddu sanii asuma achi oofta amma biyya namaa kanatti nama biyya namaa kana keessatti jechuudha. Biyyuma Suudii nu jirru kana keessatti hin beektaas turteen galte. Fooqa nama darajaa 3 waliin qabne jechuudha. Nama darajaa 2 irra dhaabe birri kafalamaaf homaan qabutti beekan si gala. Kenna fooqa darajaa 2 irra birri si kafaluu miti. Waxxee mana bareedaa wayii ati ijaaratte birri isaa ol ka'aa deema. Araaraaji ijoollee biyya arabaati mana ijaarratte meeqa raajii kan miskiina mana arraasaatti naqanii waajii kun ammoo laale biyya kanatti darajaa 3 gadi ijaaratte ennan jechuun darajaa 3 gadi ijaarrannaaniin birri sii kafalama miskiina si beekan. Darajaa 3 ol dabarraan haftaa miidhaati biyya kanatti. Si galee mana arabaa guutuu laalime darajaa 3 ol biyya teenyatti rakkoo nuti qabnu rakkoo mootummaati malee waan biraa miti. Kuno walini afar sola lakka tokko dhageeffadhu. Mee Muniiraan akkama jettu kanatti haraarraa shaqata tokko kanatti haa guyyaa 5 gurgurtu. Wanta akka qoya maali sakriin. Wallaa lafa isiin irra gurgurtuun gabbarti meeshaa isiin fiddeen gabbarti. Guyyaarraa kaameeraa hin agarree gaafatti intala takka tawaa gurgurtu akka godhe mootummaan OBN irratti abartoo. Kaameeraa rakkibanii osoo isaan hin beekin warra waatu akka godhan. Lammata immoo haalli gabayaa biyya teenya yoo ati hin gafeetee udalee ammayyaawaa miti. Wanni ati dalaytu sirraa bitamtu sirraa bituu jiru. Biyya tartiiba hin qabne. Haalli jireenyaa tartiiba hin qabu. Biyya namaa jireenya irratti hundaa'e namni mootummaan dhimma isaati. Jireenya irratti hundaa'a namni. Jireenya irratti gaafa hundaa'u maal godha nuyi beektaa nasraa dura tokkoffaa irratti jireenya namaatiif maaltu bu'uuraadha. Bu'uura kanarratti mootummaan bishaan uummataa baasa. Ganda hunda irratti deeme lafarraa jechuudha. Waan biraa dhiisee jechuudha. Amma nuti mootummaa kan qabne mootummaa gargaarra mootummaan kan hin gargaarre. Rakkoon tana. Sirrii. Inni jirti. Garuu ammoo wanni Muniiraan jettees bakkitti dhugaa ni jirti. Waalaikum salaam warahmatullahi. Wanni Muniiraan jettee ni jirti. Sa'aa bakka sa'aa sanatti qotee bulaan keenya namni keenya. Kanumaa mootummaa godhuu qaba bara Muniiraa nasraa keenya mootummaan biyyaaf yaadu qotee bulaan keenya namni keenya. Amma fakkeenya biyyuma namaa kanatti. Dhagee biyyuma namaa kanatti ijoolleen ta'e nama mana huccuu banattee mana maalii banattee gurgurtu tun kiraa kafalti malee waan biraan kafaltu. Si gala? Kiraa abbaa irraa kireeffattee itti gurgurtu san qofa kafalti malee wanta kawanni kafaltu hin jiru. Biyya keenyatti suuqaa gatii manuma kee irratti yoo banatte torbaan 2 booda dhufanii taashu gwaalsiin jira. Maa kufeetitaan ijoollee mitaatis karaarra gurgurtu akka duraa facaasan agarree nasra.
Obedi maradi tanjet. Obedi oh. Ini aku babar. Wallahi ismillah bargudi da. Ama Kanabi. mira rabbi agar garo mira ni ja wallahi bakasita to miri to pan dukumu to panne. Ya, itu na jira je subjek tu rakong kau tu. Isini beti berkai tadi. Rakong. Kale ko mare le fran heraba ramne khiya ge jramma. Wali te. Ye mera abis pari di boda sagale di tahun na. Jagi ka mega na vine deka ko banna. Aye. Kale to mandu hasan I love you so much. Ero gari kawada family or to ton le na kusma. Rubuto. See you sister. family مع السلامة ولا الكنشة سنتاتول منيرة نوشان نسيستي يا دكابا إرو برانو قدي guys كلتهم يوسف أيه إرا بخير يارتوكي باي باي